السلام عليكم جالدم توتا في خبجمتوني أمة أورومو أكم جرتنا قافية خلتيان سورة مالي جتشو بربادي nuti dhaabotan dhabne hayyotan dhabne beekumsan dhabne beetotan dhabne gargaarsan dhabne yeroo ammaa kana keessatti amata hanga amata 40 gahuutti qabsoon adda bilisummaa Oromootii fi uummata Oromoo illee geggeeffamaa jira qabsoo godhaa jira adda bilisummaa Oromoo hanga amata kanaatti hanga waggoota kanaatti hojii irra jira gargaaramaa jira si waraanaas leenjisaa jira rakkoo keessatti mudates dandamataa jira yeroo uummanni Oromoo gubataa jiru uummanni Oromoo rasaasaan waadamaa jiru kana keessatti rakkinummaan isa mudatee yeroo kanatti rasaasaan cinaa dhaabbatu dhabee barattoonni qalamaan dhumaa jiruuf maali wanni bakka jirrurraa isaan deeggarree gargaarsaa fi waan qabnutti baasnee isaan deeggarruuf maali sababni isaa maali adda bilisummaa Oromoo kanaaf maa deebiin kanin maal ta'eeti maal dhabeeti uummanni cinaa dhaabbatu jira hayyee dhaaboliin siyaasaa kursiidhaan biyya keessa morman santu isaan caalaa jechuudha yeroo ammaa kana keessatti maaliifi dhumaa jiran isaan barattoota wajjin dhumaa jiran amatan kana qabsoo goone barattoota kaasan barattoonni dhumaa jira rasaasaa yoo cinaa dhaabbatanii deeggarsan goone barattoonni kuni isaan akka fincilli kee kunis ni dhaama jechuudha akka fincilli kun hin dhaamne waraana hangarraan tanaa leenjisaa jiru siyaasaa barsiisaa jiru eessa qabe gargaaramaatis jira hangarraan tanaatii maal godhu jira immoo hojiin isaa irra bahuu qabdi mo bilisummaa Oromootuun barbaadu maqaa bilisummaa Oromoo barbaade mo bilisummaa Oromoo barbaade bilisummaa Oromoo yookaan waa'ee adda bilisummaa Oromoo gonkumaan kaasin har'aan booda nurraa dhiisaa gurraan nurina hin feenu yoo irra maali waraana jechuun maal waraana bilisummaa Oromoo gargaara waraanni bilisummaa Oromoo teenyee bakka qallamna suuraa isaanii qawwee qabu kaasanii biyyoota alaatti erganii maallaqaan gurrachuudha moo akka waraanaa fi uummataaf loluufi kan wanno kun waraana jaamee ta'u mo photocopy insha Allah amata dhufa akkas taana insha Allah waraana wali qabanii waltajjii rabbaanii walaloo fi sirbaan hin barbaan walaloo fi sirba kan warri ummata keessa dhimma ta'ee fi hawaasa ta'ee ummata ta'ee sirbi isaan nu baasan nu gaa warraasi isaanii hin feenu kanaan dura dabree nu gaa qoofne dammayne eessa jirtanii mee isin an Mustafaa Dinnichoon isiniin na babbaaseen an isiniin na babbaase jaalattomsa kumsaan na babbaase jaalawwan arra biraa bobbeessan arrallee deebee bira dhaabbattanii taasaa godhaafii jirtan insha Allah Oromiyaa keessa galanii maal waliin jennu gaafa abbaa jaalataatii fi bultuun biyyoo dhuftanii wee'aatti waltajjii gaafa nuti kamaal jalaa baanee dhufne wee'aatti waliin nu qabdanii maal nuun jettan gaafa namoota lubbuudha 26 kan lubbuun dhabamee fi eenyu akka jeesee fi warreen harka namaatiin badanii fi kan bahanii kan madhabaman qormaata gaggeessan koree seeraastonni wajjin dhuftanii qormaata gootan maal waliin jenna heera miilaan irra deemtanii heera adda bilisummaa Oromoo ni cabsitanii seeraa ol taataniiti seera itti gadi ilaaltanii miilaan irra yaatanii isiniin jennee isin qeene jettanii fudhattan jettanii fudhattan deebinee yaadota ka'anii fi waltajjii dhufaa dabraa irratti waltajjii qondaalota irra waliin nu qabde mana eebbisaa fa'aa keessatti waliin nu qabde jaal Daawud Ibsaa irratti maal isiniin jenna qabsoon biyya galuu qabdi qabsoon bilisummaa Oromoo baqattummaa irraa bahuu qabditti waliin galleemti taayib galuu qabdi babbaayee gallattanii nu babbaastan inshallah inti nama jaansan keessaa tokkoon ani Mustafaa yookaan Dinnichoo kan isin biraa bobbee kan haakima buttaa lammaffaa mootummaa fa'aa wajjin ture sanii na bara ana kunuun alaala harka nu qabuu dadhabdaniitiin nu gargaaruu diddanii ganda ibidda jala nu ergitanii bobaa diinaa jala nu ergitaniiti harka nu jalaa fudhattan haala nu mijeessaa jennee boota rakkoon nu jirutti isinitti himu insha Allah warra wajjin dhufne tokkicha sheeraa jettan insha Allah bakka inni jirullee hin beekummaasi isaatu fi isiniitu hoogganoonni dadhabina keessan irraa kan kaatan isinitti himne nu gargaaraa isiniin jenne rakkoo kana furaa isiniin jenne furuu dadhabdaniiti hawaasa taanee dirqamnee hawaasatti makamnee jirra nuti hawaasa makamneetis taa'utti hin jirru isiniif jennee hin qabsoofne isin qabsoon nu hin finne
rakkoo uummata Oromootiif jecha qabsoo dhufne. Hadoonneetu uummata Oromootiif jecha qabsuudhaaf hiriira. Yoo dhugaan qabsoo uummata Oromoodhaa kan geggeessitan taate warra bobbaaftan harka leenjiftanii maallaqa gargaarsaa akkasii dhufu kanaan warra kana nama kana dalaysiiftanii diina kanarra dalaysiisuu dhiiftanii harka jalaa fudhattanii akka inni if jibbee harka diina kufu gargaarsa dhabaaf qabsoo gadhiisee kan inni deemu yookaan baqatu godhaa jirtan qabsoo gabbisaa hin jirtan. Hooggana huqqataa fi masheena kan mooraa gabbisuu hin dandeenye nama dura keessanii fi qabsoo sabaa duubatti deemsaa jirtan. Inshaa Allah uummanni Oromoo akkatti nafu ka'ii teessaniin ala ka'ee jira. Godhii teessaniin ala irraa finiinee jira. Qeeroon finiinsite barattoonni qalamaan lolaataa jira jechuudha. Haadhumanii haadhumnu uummata akka rakkoo hin jiru qalamaan haadhumnu. Kana isinirraa neeyne kanaatti hajee isinirraa neeyne. Haa ta'u garuu uummata Oromootiif eega dhimmatanii maayikii qabatanii waltajjii irratti waa'ee uummata Oromoo kan haasoftan taate arra waraanni wajjin leenjinee nuti biraa yaane sun arrallee Eertiraa keessa taa'ee akkamitti viidiyoon miidiyaa Oromoo TV'n dhufee achitti ammayyaasiin faan gaafiif deebii godhan. Naasir Ispeellee faan, Ammeen faan, Saaladdiin faanis hawwisoonni illee hojiidhaaf yoo ta'an taate waraanni guutuun akkamitti achi gaafiif deebii arrallee maayikii harka keessanii waltajjii irra dheetanii akkamitti gaafiif deebii godhan. Maaliif hojiirra oollee sababni maali? Karaa dhabame, humnaa dhabame, maallaqaa dhabame, sabaaf yaaduu dhabame, if laalame, if qeeqa. Ittiin jirtanii hojii anaa isin qeeqa. Hudduu teessanis ni beeka, isin wajjin ture, hojii teessanis ni beeka. Baha waraana baasa uummata cinaa dhaaba, ni daleena uummataaf yaannoo yeettan malee. Moo maali hojiin teessan turu nu galuuti deewu. Qabsoo biyyatti galchaan jirtan qabsoon baqatteeti baqattummaan biyya namaa jirti. Qabsoon biyyatti haa galtu. Hoggaasuun na godhanne bakka nuti tarkaanfii takka irra alaabaa keenya irra dhaabnee bilisoomsinetti hawaasni keenya kan rakkatee fi barataan keenya kan tumame kan hidhaa bahe nutti hidhaamu humna tahaa deemna. Mana hidhaa isaan jiran cabsinee baafanna humna tahaa deemna. Rakkataa nuuf jecha hidhamee rakkate bira dhaabbannee nuuf jecha hidhamee inni hidhamaa san gargaarree hidhaa baasuun dirqama keenya. Maaliif nuti dhaaba? Caasaa qabna, jaarmaa qabna, waayis godhuu dandeenya jechuudha. Barattoonni maqaa keenyaan addi bilisummaa Oromoo haa mootu jechuudhaan dhaadachaa hidhamaa jiru kuni nu abdateeti nuuf jecha dhaabbatee nu bajargee nu abdatee nuti hoomee eessa jirtan eessa jirra addi bilisummaa Oromoo hin dhaadatinaa gonkumaa waltajjiin geggeessinaa kanaan booda yookaan ji'a lamaan kana jidduutti waan inni takka mul'atu taana waa'ee qabsoo Oromoo biraa dhiisaa isinii jaa wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh.